Ani beeku. Jaalala Feesbuukaa takka. Oh. Dhugaadha. Jaalala iskuulaa yookaan mana barnootaa lama. Okay. Jaalala YouTubii 3. Oh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akkam nagaa jirtanii fayyaa keessanii nuti nagaa jirra alhamdulillah rabbil alamin bakkuma jirtanii nageenyi rabbii rahmanni isaa sanarraa jiraachisuun jecha kun qophii gaaddisa maatiiti. Qophii gaaddisa maatii kutaalee daddarboo keessatti wantoota bohaarsoo bashannansiisoo fi babbareedoo akka irraa barataa turtan abdii qabna. Mata dureen keenya kaadhaa jaalalaa fi jireenya ilmi namaa akkamitti waliin jiraachuu akka qabu jaalalaan akkamitti akka waliin jiraachuu qabu qabanii dhufneera. Asumaanuu bunni jira fandishaan jira. Haadhunnu haa nyaannu. Gara qophii keenyaatti sin dabarsa. Waalaikum assalam warahmatullahi wabarakatuh. Akkam nagaa jirtanii fayyaa keessanii isin jecha qophii keenyaa har'aatiin jireenya jaalalaa jidduu namootaa jidduu ilma namaa jidduu jechuudha. Maatis haa ta'uu, jaarsaaf jaartii haa ta'uu, abbaa fi ilma haa ta'uu, hawaasa haa ta'uu, jireenya jaalala isaanii ilaalla jechuudha. Walii galatti ilaalla. Kan irraa haasofnu jireenya jaalalaa jechuun maal jechuudha? Faayidaan isaa hoo maali? Akkasuma immoo akkamitti kunuunfachuu dandeenya kan jedhu irraa haasofna jechuudha. Yaa mata duree bareedina fakkaata mana hedduu keessatti illee mata duree barbaachisuu fi jaalalli immoo jireenya keenyaaf isa murteessaa ta'ee fi filatamaa ta'ee na fakkaata. Dhugaa hunumaa jiraataa irraa mire. Yaa. Jireenya jaalalaa jechuun maal jechuudha? Jireenya jaalalaa jechuun maal jechuudha? Yookaan immoo jireenyummaan jaalalaa kunuyyuu eenyu jidduutti maal jidduutti akkamitti gaggeeffama isarraa xiqqoo osoo eegallee gaariidha. Yaa eenyu jidduutti eenyurraa eegama eenyu jaalala kennuu qaba eenyu jaalala qeebaluu qaba isa jedhu yoo jenne asuma eegaluu hin dandeenye naannumaaf isarraa haadha manaaf abbaa mana haadhaaf ilma ilmaaf abbaa obboleessaaf obboleettii hiriyaaf hiriyaa ollaa fi ollaa walumaa galatti ilma namaa jechuudha. Kun hundi wal jaalate moor irraa gammadda jechuudha. Jireenya kee keessatti jaalalli yoo jiraate kaati sammuu qulqulluu yookiin sammuu bilisummaa ta'eenii fi wal jaalalaan jiraachuu dandeettu. Kanaaf jaalala fudhanni jechuudha mata duree keenyaa irratti. Dhugaadha. Mana hedduu keessa wantoota adda addaatu jira. Wal jibbiinsa jira. Waan adda addaa irratti wal dhabutu jira. Namni meeshaan mana keessa yoo keette walitti bu'a. Meeshaa lama distii lama yoo wal bira keette maal qaayete ijoolleen ta'e godhattee meeshaan kun waas godhee fakkaate mata duree tanaan dura keessatti illee kaasee baay'ee si godha. Kanaaf meeshaan walitti bu'aa waan ta'eef maatii jidduu immoo wantoonni akkasii jiraachuu danda'ani. Kanarraa ka'eeti nullee akkuma isheen jettee mata duree kana kan finne maaliifi dhageeffattoonni keenya hedduun irraa barachuu danda'anii akkasuma immoo nama biraallee barsiisuu danda'an kan jedhurraa waan kana kan finne. Kanaaf jireenya jaalalaa jechuun maal jechuudha? Jireenya jaalalaa jechuun walii yaaduu, wal kabajuu, yeroo rakkoo wal bira dhaabachuu, yeroo makkoo wal bira dhaabachuu fi akkana fakkaatan fa'aa of keessatti qabata jireenya jaalalaa jechuun. Yaa jireenya jaalalaa himamee sin dhumatu toopika dhuma sunsitii gabaabaas miti maaliif oolmittiin keenya guutuun maal akka ta'u isa ibsuudha jechuudha. Jaalala kana yoo kaastu moor dargaggoota keessatti boyfriend girlfriend warra jedhamu jidduutti baay'ee faarfamaa dha manaaf abbaa manaa gidduutti baay'ee faarfamaa. Akkasuma abbaa fi haadha gidduutti inni faarfama jechuun ilmaan isaaniitiin jaalalli kun kana keessaa tokko yoo kaasne karuma hiriyaa keessaniitu adeemsinu abbaa manaaf haadha manaa dhiisne hiriyaa tokko kan jaalattan yoo qabaattan hiriyaa shamarree hiriyaa ofii jaalattu yoo qabaatte iccitii isii ittiin sheergootii wanta isii gubee yookiin jireenya isii keessa waan isii dhibee waan isii rakkisee waan isii hiraarsee boottee kan itti himattu hiriyaa jaalattu yoo qabaattee dhabeette hiriyaa onnee isii jedhanii isa amma faarsan kan yoo qabaattee garuu immoo san qabaachuuf maaltu jiraachuu qaba jalqaba amantummaan jiraachuu qaba. Hiriyaa isii dhugaa ta'uu amanuu qabdu beektee isitti iccituu fi baastee himtu suni namni kun hiriyaa kee ka dhugaadhaan jaaladhu dhugaadhaan amanu jettee yoo amantee maree kan baastu. Kanaaf jarma kana keessattuu jalqaba jaalalli jiraachuu qaba. Jaalalli isa dhugaa jedhan sun
yeroo kana baay'ee rakkisaadha jaalala dhugaa akkam akka ta'ee fi inni sobaa akkam akka ta'e moora namni hedduun fakkeessuu eegale. Jaalala meeqatu jira beektaa yeroo kana? Ani hin beeku. Jaalala feesbuukaa taak. Dhugaa. Jaalala iskuulaa yookaan mana barnootaa 2. Okay. Jaalala yuutuubii 3. Jaalala mallaqaa 4. Waan akkasittii fi addaan si haa kutu waan akkasittii fi ijoolleen miidiyaa irratti diraamaa piraankii maal hojjetan kunniin hin jira chaanaal isaanii hedduu ilaalaa beekte koomentii hedduu yoo dubbistu ijoollee dhiiraa koomentii shamarran barreessan ansi jaaladhee anu sitti hirumaa sirraa naqabee asiin bahee asiin bu'ee waa baay'ee dubbista yuutuubii etennaa yaadadhe tokko yoo jenne akkanumatti nama wanti wayii hojjetu akshin wayii hojjetu achi bahee isinaafuu kaameraafuu achi bahee hojjetu daawwattoonni yeroo hedduu daawwatanii maalitti ta'a nama san arguun suusatti ta'a beekte suusii nattaate maaliif baddee gaafiin jedhu dhiyaatuu fi danda'a nama saniyyuu jechuun jaalala yuutuubii yookiin namummaa san ilma nama san maalummaa isaa osoo hin beekin eessaa bahee eessaa dhufee isaa osoo hin beekin normaalii akkanuma fiizikaalii isaa laaltee jaalachuu jechuudha beekte sunuyyuu jaalala yuutuubii keessaa isa tokkodha. Kana jechuun nu amma jaalala sanaa miti kan irraa haasaa jirru jaalala isa dhugaa ta'e jaalala rabbiitti jira. Jaalala haadhaatti jira, jaalala abbaatti jira, jaalala ilmaatti jira, jaalala intalaatti jira, jaalala abbaaf fi haadha manaatti jira, jaalala hawaasaatti jira, jaalala biyyaatti jira. Kanniin irraa haasa'u kan barbaanne malee jaalala temporary love isa jedhan sanii jaalala nama tokko jaalattee biraanitti yookaan immoo feesbuuka qofarratti kan wal sossobdu sanaa miti jechuudha. Jaalala dhugaa kan maatii keessa jiru, kan hawaasa keessa jiru, kan mana keenya hundaa keessa jiru. Garuu jaalala feesbuukaa yoo jedhu waan dhaga'e natti fakkaata qabatamaanii namoonni feesbuuka irratti illee noormaal wal jaalatanii wal fuudhanii jiru jaalalaa bareedduu jiraatanii jiru dhugaadha. Hunda jechuu kennaa miti garuu namoonni hedduun achirratti sababa jaalalaatiin waan ol sobaniif rakkoo hedduu irraallee waan ol geessaniif. Kanaaf kaanu jaalalli irraa haasaa jirru isa sana jaalala jechuun isa kana ka namni walii anaaf isheen waan tokko irratti walii galuus yoo dhabne yoon kan nama waan taaneef wal dhabna waan ta'eef irra walii taruu yoo ka dandeenyu ta'e obsa walii yoo kan qabaannu ta'e wal amantaan jidduu kiyyaa fi ishee hojii kan jiraatu ta'e walii yaaduun wal kabajuun yoo ka jiraatu ta'e wal sattaruun. Namni eega waliin jireenya qabaate ati ana sattaruu qabda anis sattaruu qaba jechuudha. Sattaruu jechuun isaa kabar walii dho'isuudha namoota sattaruun beekamu. Kanaaf waan akkanaa kana jaalala jechuun isa kana jechuudha gabaabumatti. Jaalala jechuun akkuma amma inni isiniin jedhe kana jechuudha. Itti deebi'ammoo yeroo jidduu haadha manaaf abbaa manaatti illee as deebinu. Jidduu isaaniitu jaalala akkamii akka barbaachisu beekanii isiin iccitii ofii isaan sheer gochuu qabdi innis akkasuma iccitii ofii haadha manaa isaatiin sheer gochuu qaba. Deebi'ee immoo waliin mari'achuu qaban jireenya isaanii keessa maal akka hojjechuu fedhanii fi maal akka yaadee boru maal hojjechuu akka fedhu sagantaa maal akka qabu fuuldura isaatti immoo karoora akkamii akka qabu ilmaan isaa karaa akkamiirra guddisuu akka qabu akkasumas immoo maatii isii kabajuu jaalachuu. Namni dhugaadhaan haadha manaa ofii jaalatu maali? Maatii isii jaalata jalqaba maatii isii kabajaa maatii isii jalqaba akkasuma isiinis maatii isaa jaalati maatii isaa kabajii jechuudha. Kana jechuun maali? Jaalala isii qabuuf isaa jaalala isa dhugaa ta'e san jechuudha beekte akkuma noormaali faamilii ofiitiif quuqamu san faamilii isiitiif dirqama quuqamuu qaba jaalachuus qaba kabajuus qaba isiinis akkasuma jechuudha. Inni maali? Jaalala dhugaatii jechuudha. Garuu haasa bichaa isa qabee buna isin qicaa bunaa dhuynu. Bunallee nu qicaa bunallee dhugaatiin haasofna. Eega waan jaalalli maal jechuudha jennee agas eega haasofne faayidaa isaa irraa haasofna. Faayidaan jaalalli faayidaa hedduu qaba. Abbaan manaatiif haati manaa wal fuudhanii waliin jiraachuuf jireenya gaarii jiraachuuf ijoollee argachuuf jaalala qabaachuu qabanii yoo jaalalti hin jiraanne kun hunduu hin jiru. Biyya tokko ijaaruuf biyya tokko keessa waliin jiraachuuf community yookaan hawaasa tokko keessa waliin jiraachuuf jaalalli jiraachuu qaba. Waliigalteen jaalalli jiraachuu qaba. Yoo waliin jaalanne bari wal jibbaan amma
obboleessa kiyya gara biraa jiru sana jibbaa ofii koominiitii tokko keessa dhufee waliin haasaa waliin taphataa Koominiitii jechuun like akka shangoo jechuun hawaasa tokko keessa jechuun waliin jireenya hawaasummaa keessatti jaalalli akkasii jira. Abbaa fi ilmi fakkeenyaaf ilmi abbaa isaa akka hiriyaa godhachuu qaba. Iftoomni like jidduu isaaniitti kabajaan osuma jiru immoo iccitii ofii waliin sheer gochuu ilmi sun oolmaa isaa abbaa isaatiif immoo maal akka dalagaa oole jechuudha. Waliin jiraata akkasuma haadhaa fi intalli illee haadhaa fi ilmis intalli relationshippiin isaan qaban suni baay'ee kan argite kan hiriyoomaati malee kan maatii qofaa miti. Kabajni akkuma jiru ta'e amma fakkeenyaaf abbaa kee yookaan haadha kee waliin yoo jiraattu isaan waliin yoo jiraattu jaalala san laaltee jaalala qabdu sanaatiin akka hiriyaatiin wajjin jiraatte. Garuu immoo kabajni abboomaa yookaan haadhomaa suni bakkuma san jirti jechuudha. Yeroo itti akka haadhaatiin laaluu qabdutti akka haadhaatitti. Yeroo akka hiriyaatiin laaluu qabdutti akka hiriyaatitti. Beeki miidhaan qabanti kun. Maaliif sillee balleessaa wayii irraa si oolcha. Atillee nama waan garaa itti himattu qabda. Nama yeroo kamuu sirraa hin jijjiiramne jechuudha. Keessattuu faamilii kenna. Maatii kenna haadhaa fi abbaa kenna irratti jaalala baay'ee bareeda ta'e jaalala qulqulluu kan argitee qabuun jedhina alaarmitu iyya qabaachuu qabna jechuudha. Kanaaf faayidaan isaa hedduudha. Faayidaan isaa akkuma amma inni jedhee faayidaan jaalalaa moor mata duree an jaaladhu keessaa galatoomii isa baay'ee an kabajuu jaaladhu iddoos qabu. Maaliif yoo jettanii faamilii irraa baatan saniyyuu osoo inni jaalalaan si guddisuu baatee naamusa haala amala akkaataa ittiin guddinaa fi akkaataa ittiin jireenyaa si barsiisuu baatee jaalala beekuu baattee ati jiru jaalalaan jiraattu nama si jaalatus ta'ee nama si kabaju yookiin hiriyaa ofii jaalattu ka'amantu argachuu hin dandeessu. Maaliif ittiin guddanne ni rakkattaa jechuudha fuuldura kan kee nama gaarii waliin jiraachuudhaaf. Moor immoo yoo faamiliin kee karaa san irratti guddisan baay'ee irraa gammaddaa. Kanaaf mata duree kanatti baay'ee gammadaa jechuu barbaadetti yookiin jecha kanatti baay'ee gammadaa maaliif waan itti amanuu fi namoota hedduus waan jaaladhuuf waan kabajus akkasuma immoo faamilii kiyyallee baay'een jaaladha baay'ee sanumarraa kan ka'e kana filannee akkasuma immoo ilmaan keenyayyuu yeroo horru xiqqeenyuma eejii isaanii amata 3-4 irraa eegalchiiste walitti dhiheenya agarsiisuu qabda beetee jaalala kennuufii qabda. Ilmoon ta'e maal feeti fuula kan kee wanni ilaalti beetee maal jedhama. Texturii fuula keetii. Iftoomina fuula keetii kan fituu fiitu akka jarra amaaraa jedhan san fuula isaanii ilaalan waan ta'eef waati fuula kan keetii hisattee ijoollee kan kee qeebaltee beekootu maal taatee maal haasofnaa fuuldurri kee maal ta'uu barbaaddaa jireenya akkamii jiraachuu barbaaddaa fiildii kamirra barnoota jettee waan akkasitti dhufiinsa lafa irra adda isaan dhufanii ati jaalala kennaaf deemte maali? Wanna si dho'isan takka iyyuu qaban jechuudha jireenya gara dhugaadha. Amma ijoolleen keessattuu ijoolleen yoo dhalatte tanaan dura waan sanirra haasofnee turre umriin isaanii dhawaata ol guddataa deemuun sadarkaa hedduu keessa taranii sadarkaa keessa taran sanatti sadarkaa itti waa balleessantu jira. Sadarkaa itti araada adda addaatiif saaxilamantu jira. Garuu immoo jaalalti haadhaaf abbaa suni hiriyoomni haadhaaf abbaa sun yoo jidduu isaanii kan jiraatu ta'e waan sanirraa bilisa ta'uu danda'an. Fakkeenyaaf mucaan tokko mucayyoo wayii jaalate haa jennu. Uumama waan ta'eef waan jirudha. Mucayyoo sana jaalate sana abbaa ofiititti hima yookaan immoo haadha ofiititti hima haa jennu. Gaafa itti hime haati maal gooti? Mucayyoo sana itti hime eenyummaa isiin gaafatti eessa jetti amantii isii argite waan isa ulaagaa barbaachisu sana hin gaafatti. Yoo gaafatte mucaan kun itti himee mire mucayyoo sun badduu yoo taate kan isaan taane yoo taate siin taatu dhiisii jettiin. Ilma koo akkanaa jettiin. Akkasuma intaltillee akkasuma jechuudha. Yoo walii galan balleessaa wayiitu yoo balleessu ta'e akka hiriyyaatti waan laaluuf yookaan waan laaltuuf abbaa haadha ofii sanitti hin himanii balleessaa sanirraa abbaa haati sun gorsanii akka deebisan fayyada jechuudha. Maaliif kuni seenaa kiyyarraa waan beekuuf ani abbaa kiyya wajjin wanna gaarii akka relationship gaarii akka qabu ni qaba. Maaliif wanti ani sadhoosu hin jiru wanti inni nadhoosu hin jiru wanti argitee walitti himuu hin qabne akkuma jirutti ta'e garuu immoo akka hiriyyaati innis akka hiriyyaati na laala anis akkuma hiriyyaati isa laala. Kanarraa kan ka'e kabaja isaatiif jechaayyuu
kabaja inni abdii inni natti hore san narra kaate san injiraami kuno namni beeyta yoo dhugamaan si kabaje yookaan immoo si abdate bar ilmi kiyya waan akkana kana hin balleessu yoo inni si iddoo si kenna si amana amantii sadii jettee atillee maal gootare waan balleessitu so kanaaf iftoominni yookaan immoo walii ifa ta'uu wal amanamummaan gidduu isaaniitti faayidaa guddaa fida jechuudha. Jaalalli waan akkasii saniif faayidaa guddaa nuu qaba. Wal argitee wal ijaarsa keenya baay'isaa, wal diigisa nuu hir'isaa keessattuu maatii jidduutti jechuudha. Walii yaaduu irra walii taruu kanneen nuu ibsa jechuudha. Amma fakkeenyuma osoo isinii fudhannee yeroo inni alaa yookiin iddoo dalagaatii dhufu odoon mana keessatti fuula kokkoosoo godhee jedhee akkanumatti taa'ee cadhisee ilaalee waan osoo hin godhin illee koosuma godhee baha. Like innillee yoo seensan maal ta'a akkuma jedhe koosuma ta'ee seenaa silently ta'eera jechuun manni sun maal ta'a ammoo gidduu sanitti fageenyi dhufaa daa'imman isaanii sun maal taati dhiphataa isa barataa deemti daa'imman illee waan maaliif wanti kun uumame gaafii ofittaatiin yookaan dhaqxee maal taate yookiin daad maal taate jechuun ni mala. Garuu saasanii jarri waan waliin bokkokanii jiraniif daa'immanii deebii laachuu dhabuu danda'u. Kanaaf yoo iftoomin immoo wanti mariin jiraate inni sun bokkokuu dhiisee dhufeedha. Maaliif maal taate maal rakkoo yoo jedheen jaalalli dhugaa yoo jiraate dhufee gaafata waan ta'eef isinillee timti normaalii jaalala jechuun yoo isin muufatte inni maali yoo inni muufatte isin maali jedhanii isa wal gaafatanii yeroo rakkinaas yeroo gaddaas yeroo gaddadoos yeroo hundumayyuu cinaa kan ta'an akkasumas gara ollaatti yoo ceenee ollaan keenya galgala bultee ganama yoo akka biyya ambaa kana ta'uu baatee ollaa qabaatteef ganama dhayxee buna waliin dhugdee asittillee ollaa hima qabaatta haala jireenyaa normaalii iddoo tokko amma iddoo jiru kanatti akkasitti argachuun rakkisaadha. Ganama galgala bultee ganama yoo kaatee dhaytu akkam bulte jettee waa hedduu waliin haasoftaa buna wajjin dhugdaa ciree wajjin nyaattaa haala jireenya kan kee yaadolee hedduu wal jijjiirta. Kun maalirraa kan maddee jaalala isa dhugaarraa. Ollaan hamtuun immoo maali? Yoo kun guddatu kaaniin jaalatu yoo kun kaan bitatu kun illee bitataa like akkam siinaa jedhu baqa haasa'u filee sitti tolu beektee morkii tokko morkii siillee dabarre jireenyi nama inaaffaa yoo jaalalli hin jirre inaaffaadha. Inaaffaan jaalalaatii fi inaaffaan yeroo jaalalli hin jirrellee garagara. Moor inaaffaan jaalalaa kan jedhamu haadha manaaf abbaa manaa gidduutti an ka beeku ka gama kootii kan beeku. Garuu immoo ka ollaa kuni normaalii jaalalli dhugaa yoo jiraate yeroo rakkoolee wal bira gahanii yeroo gaddaallee yeroo kamiinuu yeroo gammachuullee wal cinaa ta'anii warra yaada waliin jijjiiree buna waliin dhugee karaa toltuu irratti ilmoonti yeroo waa balleessite ollaan kiyya ilmooti san rukutuu yookiin loluu gorsuu jechuudha. Danda'uu qaba. Kanaaf ollaa keessanis jaalalaan iftoominaan kabajaan akka waliin jiraataniif kunniin ammoontoonni amma isinii maqaadha har'a kunniin faayidaa jaalalaa isa jedhuu jechuudha. Dhugaadha. Kanaaf faayidaan jaalalaa isaa kanneen faayidaa isaa himnee fixuu hin dandeenyu keessaa kan isinii himne kanammoo ni beeytan garuu immoo waluma yaadachiisuuf kan finne jechuudha. Eega faayidaa isaa himne immoo faayidaa isaa hin beekna akkamitti kunuunfachuu dandeenya jaalala kana ati nama tokko jaalatteetumaan okay jaaladheeraa jettee itti niiftu kunuunsuu qabda jaalala sana. Fakkeenyaaf biqiltuu takka yoo dhaabde bishaan itti qiccee kotokkottee jalaa arama jalaa babbaaftee dawaa yoo isii barbaachise dawaa isa itti qiccee kunuunsitee baargamoo guddaa biqiltuu guddaa odaa ta'a miti. Jaalallis akkasuma jaalala yoo qabaatte fakkeenyaaf jaalalli jaarsaaf jaartii jidduu hin kunuunsuu qabda. Akkamitti kunuunsita? Innillee waan isiin adda fageessu irraa fagaachuu. Isheenillee waan isa addaan fageessu irraa fagaachuu. Maal godharree iftoomina walii qabaachuu. Walii yaaduu wal kabajuu kan dura jenne sanniin jechuudha. Isa qabaataa yoo deeman waan rakkatan wanti wayii yoo uumamu ta'e ifaadifatti ta'anii walitti himanii mari'atanii walitti yoo himan jaalala san kunuunsaa jiran jechuudha. Bishaan itti naqaa jala kotokkotaa fidaa jiran. Maal taaree odaan gubbarraa bahu sun mukni giriinii argitee mul'atu sun ijoollee teessan ta'a jechuudha. Itti yaada baruu inni tokko immoo maali normaalii yoo jaalalaadha manaaf abbaa manaa gidduutti jaalalli isaanii akka dabalu yookiin kunuunsuu kan barbaadan yoo ta'e yeroo inni quban qabne sarpiraayiz isa jedhamee amma afaan ingiliffaatiin haasa'amu isaan oromiffaa yoo deebisnu wanta inni quban qabaanneen isa gammachiisu wanta inni sirraan eenyuun quba gammachiisu yookiin immoo yeroo inni
maalisa muka taa'utti waan inni yaanne atis gammachiisu innis immoo akkasuma gammachiisu waan inni jaalatu immoo gochuu jechuudha. Normally mana kan kee refresh gootee ofii kan keessa akkas gootee ilmaan keessa akkas gootee gammachiisu jechuudha. Yooma maallaqayyuu dhabde waan gootuu hin dandeenye jechuudha. Kanaaf jaalala keessan kunuunfadhaa ittiin bohaaraa. Jidduu jaarsaaf jaartii akkas erga ta'e booda kan abbaa fi haadhaa yookaan kan abbaaf haadhaa hin jira kan hawaasaa hin jira miti. Innillee akkasuma kan abbaaf haadhaa yoo ta'e abbaa keessan waan isaan jedhan dhaga'uu rakkatanii yoo ka jiraatan ta'e waan qabdanii hin gargaaru bira dhaabbachuu abbaanis ilmaan isaanii haatis ilma abbaa maatiinis jechuu akka walii galaatti ilmaan isaanii gorsuu waan badaarraa akka deebi'an itti himu loluun yeroo mara yoo calliftee ima kaloltuun ta'e yeroo mara yoo calliftee kaloltuun isaa waa balleessan ima loltuun yoo ta'e ijoolleen sun sadarkaa qabdi amma ijoolleen sadarkaa irraa itti gitee loltuunti jira sadarkaa tumtuutu jira sadarkaa gorsitu jira so sadarkaa amma irraa nu haasaa jirru kanatti ijoollee ofii gorsanii wanti kun karaa sirrii miti karaa kanatti deebii jedhanii gorsanii ilmaan illee akkasuma abboota isii haawwota isii waan isaan jedhan dhagaanii waan badaa irraa siqanii namuu argitee karaa sirrii ta'e qofa irratti deemaa maatii isaanii sana wanta isaan jedhaniin dhagayaa jaalala isaanii sana argitee kunuunfachuu qabu jechuudha. Jaalalli maatii yoo kunuunsite boru ijoollee tanteetiif sii tara boru ilmaan tanteetii akaakayyoota abaabayyoota teetiif sii tara waan ta'eef akkasuma immoo bahee hawaasa jidduu hawaasa irratti bu'aa guddaa fiduu danda'a waan ta'eef kanaaf kan abbaa fi kan maatii jidduullee dagatamuu qabu jechuu barbaadeeti. Kabraa dhiisiitii barnootuma kilaasii keessa teessee yoo barattu barumsa jaalattuuf hin jaalanne qabdaa beektaa? Istirii jibbaan jaala. Kanaaf moor waan jaalate yoo hojjettee fi moor waan jaalate irratti xiyyeeffannoo yoo goote bu'aan ati argattullee yookiin firiin ati itti xaaftee dhufteen sun kan argattu waan jaalatte irra yoo hundooftee kanaaf maatii keellee jaalalaan kunuunsitee yoo qabde boru firii isaaniin argitaa jechuu karaa maalirra akka guddatan carraa akkamiirra akka jiraatan jireenya akkamii akka jiraatan yoo tarra jaalalaan qabdee fidde boru agartaa jechuudha. Kanaaf akkana qophiin keenya har'aa kana fakkaataa dhumarratti wanti nuyi daawwattoota keenyallee warra haarawaa ta'anillee gorsuu barbaannu nama kamuu haa ta'u hawaasa naannoo haa ta'u ijoollee keessan haa ta'u abbaa manaa haadha manaa keessan haa ta'u abbaa fi haadha obboleessa obboleettii haa ta'u nama kamuyyuu jaalalaa fi kabajaan kunuunsadhaa jaaladhaa wal jaaladhaa wal kabajaa. Jaalala jechuun jaalala dhiiraa fi dubartii qofa jidduutti akka hin ta'in beekaa jaalala rabbiitu jira rabbii ofii jaalachuu jira jaalala hawaasa kana hundaa kunuunfachuu danda'uu qabna jechuudha. Wanti wayii rakkoo wayii yoo dhufe rakkoo wayii jidduu nama lamaa san yookaan nama sadii olii yookaan uumamu ta'e rakkoo san irra walii taruu guddisa. Maaliif jireenyi tun jireenya gabaabduudha. Jireenya argitee abadan keessa taa'uu hin dandeenye har'a amma anaafata asitti osoo haasofnu biraa waa ta'uu dandeenyu jechuudha. Kanaaf jireenya hagattii sanaati jennee waan boru dabruuf jennee waan immoo argitee har'a nurratti hojjetame sanaa jennee wal jibbuu osoo hin taane wal jibbuu yookiin immoo jecha nama keessaan bannee waliin jechuudha bu'uun baay'ee qaba maaliif dhahaarra jecha nama meeqaa jecha jireenya kee keessatti hin dagaltu jechi namas hin jedhu namni si jaalatus kasii jedhuu fi namni si tuquu fedhus kasii hin jedhu jireenya kee keessa si keessaan badu kanaaf jecha irraa ufaa qusannu jaalala keenya immoo haa kunuunfannu maatii keenya isaa kunuunfannu karaa qulqulluu yookiin daandii qajeelaa irratti ولا قرصنو ولا ناجرانو سرياس تاي هادس تاي عباس تاي المس هذا مناس تاي عبا مناس كم ينوهاتو حواسا كم ينوهاتو جاللان كنون سيقابي جيتش سوري جيتو تاكا قودي سونتان جدي بلسيس تولشيس نما ولدت مفتتانا سوري جدي فما ولغافة كدي فما غافة تمتمو دي فما نما ساني قودي نمني كدي فما غافة اللي نما قودا يرما كدي فما قودي في اللي نما قودا دا يرما كناف أصاني جيتش ساني واو دا إيزي بوتي بيتي يو نمني مو قودي سيتو مانا كما غارات ولي ديمين إسين تولاماتو ما ديمين الرولي تروها قد دفنو
kanaaf qophiin kenna har'aa kana fakkaataa qophii kanarraa akka barattanii fi akka itti bashannantan akkasuma akka irraa ittiin bohartan abdii qabna asumaan immoo wanti isin yaadachiisu barbaannu obboloowwan keenya Saawud Arabiyaatti rakkachaa jiran du'aay waan dandeenyuun du'aay haa goonuu fi rabbi keenyatti haa boonnu amantaa qabnu hundaanuu du'aay haa goonuu fi bakka akka dandeenyuun immoo bakka dandeenyutti sagalee haa taanuu fi isaanillee obboleewwan keenya achitti rakkataa jiru baay'ee waan garaa nama nyaatu jechuudha. Baay'ee waan ulfaatu haala ulfaataa haala baay'ee sukkaneessaa keessa jiranii. Kanaaf du'aay bakka jirru haa goonuu fi akka hin daganne isiniin jenna. Asumaan immoo warri haarawaa taatan maatii keenya ta'uu hin dagatinaa. Like, share, subscribe gochuu hin dagatinaa. Mallattoo bilbilaa tuqaa. Yeroo hunda yoo nu arguu feetan hin dhufna. Isinirraa nafnu yoo arguu feetan. Garuu barreessaame yaada kana isiniif taafnumoo hadhisnumoo yaadni kun ilaalcha akkamii sammuu keessa isin uume ilaalcha akkamii sammuu keessa isin qulqulleessee baaseera waan jedhu namoonni daawwatan kamiyyuu yaada keessan barreessaatii. Haala kamiin akka isin hojjennu immoo barreessaa isiniin jenna. Yaada keessan nurraan qusatina nullee waan beeknurraa isinirraa hin qusannu yaada keessan yoo nu qooddan pirogiraamii keessan yookaan immoo qophii keessan jaalannee nu fayyadaa jira irraa barataa jirra ittiin boharaa jirra yoo nuun jettan nullee akkanumatti itti fufna yoo lakki nuun taane nu jibbisiiseera nu jibbisiiftanii yoo jettanillee nutti hima. Wanta goona irra nuun tarina nutti hima nutti gadi hima isin malee maal qabna ree nullee rabbii gaditti isin malee waan qabnu irra nuun tarina waan jiru nutti himadha maatii tokko isinii hazirra waan ta'eef kana dhaguu danda'a kanaaf amma itti dheeressinee ilaalle isinitti dheeressinee irraa haga dhumaa laala yoo as geettan haga dhumaa laaltanii hirtanii isin weda. Kanaaf share, like, subscribe gochuun dagatinaa. Qophii biraatiin hanga walitti deebinutti. Assalaamu alaikum wa rahmatullahi wa barakaatuh.